min je kulle nasiban sitti ma koran male eega muniira naa dhaggeeffadhaa isin warri asirratti taa'uun hundi keessan dubbii feetan. Muniira naa beellama nuu qabdee biyyoota yoo dandeessas dadhabdus nurraa wanti godhaadhaa nurraa akkas godhaadhaa beellamatti nuu qabdee muniira naa mokkortee gartee muniira biyyoota nallee osoo hin ta'in osoo gartee nullee hin ta'in gartee ilmaanuma xixiqqaa ilmoota alaa boo'ichee gartee haa nur rabbumaa jechaa mokkortee fi yoo irraa agartee agaruu oltus gartee hin agarree haa jettu aatis miidiyaarran dhufini jennee dubbii gabaabsinee akkasitti adda deemne irra wayyu. Dubbii gabaabsaa rabbii jaala dubbii gabaabsaa. Ijoollee keessaa waliin fidaa malee as gubbatti wanni takka wanni fidan hin jirtu hanga qubii ture keessa jalaatti kan fidan dhiisaa keessaan deema. Ammoo warri as jalaa jechuun fuudhi jettan kun isin warra jechuudha. Ayyoo booda amma jaarsi biyya kanatti isin fuudhee isin irra darbe booda yaa Oromoo jettanii Oromoo jettan namni dhalaan faan dhalatti garaan jabaatu. Yoo gartee wallaaltuudha warri kana jukuni dhalaa hinaaftu dalagachuu fere kai dalagaa dhaqee as deebu kai isin dalagaa daattee hundi keessanuu hinaaftu namni dubartii irratti waan hin taane yaadu. Milyoon tun ilmaan harkaa qabdu osoo gartee wallaaltellee nama hin jirtellee wallaalummaa jedhamu jarra ilmoo harkaa qabdi nama ilmoo harkaa qabutti namni dubartiin garaan jabaatu. Nuti amma waan gootee diimetaalee hin beeku hin beeku. Garuu milyoon tun bisan laalu nama miidhame tokko nama ilmoo daa'ima harkaa qabu jeetiin akka kiyyatti gara yaaboo mee waasiniimu muniiraa fi warra keessa jirtan hanga boonaa gahutti boonaadhaan mubaarak waabil hanga gahutti yoo dubbii dhugaa akka dubbannu taate ijoolleen barbaaddu yoonii fi faamiyaan tun ijoollee katumtee miitu taate ijoolleen mana sii qofaa miti dallaalli haafirraa yaatu qulfii maan deebisneef ijoollee san feetee bira dheedhii malee dirqitee milyoon tun hawaala irraa buuftee oggurtee afaan hiitee carqii iyyatti hiitee mataa bara keessaa hin finne. Jaalatanii bira dhaqanii isiin ammaa nam badanii biraa deemu. Namni yoo ammaatte baatii takka bira galatan baatii ta'an maal godhanii bira galan. Baatii takka yoo isiin itti ammaatte baatii ta'an achiin badanii mana biraan dhaqanii deemanii abbo qulfii deebisaaf miyyoo. Dandeenyu girriidha yookaan dhiisa. Ofirraa yaa. Qulfii maali? Qulfii miti seetaan nama fayyadaa. Jaalibsaa bare shama dhalaa takkaa jira. Amma miyyoo sun dhalaan akkamitti dhalaa ilmoo harkaa qabdu irratti kan beeku waan akkanaa qabatanii obboleeyyan ta'e qaanfattanii. Kulfi buutee. Kulfillee buutee kaa kulfii manallee buutee kulfii manallee nan bifnee ni jedhe. No, jechuun warra jaallataniisaatu orodii hirraanfateeti bar waan numa shari'aatu. Kulfillee buutee kulfii mana guutuu jalaa fuutee. Wayira bumaa geelee kanaa tanaa hojii geelee yaa geelee. Yaa geelee ati nan bifne wallahi billaa magana geelee. Hojii keenyaadha yaa geelee sha. Shamarran keenya koomentii kaan warra garaa waliilaa faara ati booruu bakka dhaabbattu hin beektu mumkiin. Amma maalirra jirtanii? Gara bisaftee nama sirraa baasuu dhabda. Dhalaan koomentiin taane warra. Yaa sabboonaa na gargaara kan talatana shari'aa tana irraa fuunaati. Mee gareen godhi muniira naa fi boonaa fi atillee gareen godhi kullee wajjin mee. Yaa muniiraati yaa mee dhageema yaa muniiraati yaa boonaa mee xiqqoo ni mokkorraa boonaa xiqqoo ni mokkorraa garee anu gootu ofichi. Dallaalaa si numa beekna amma kuulleen sibiiraas numa turte. Dallaala wal jingoos waan agarre haalli biyya tana jiru immoo tokko tokko dhugaadha. Ijoollee teenya haaree amma biyyarraa dhuftu. Karaa waan jawaasir kanattis namni toosilaan tumuun mijiyyoo tana qofarraan hin baane hin tumamti miskiinni keenyi hin tumama dhugaadha kun ni beekna. Garuu immoo osuma ta'uu namni wal danda'eetuma wajjin tumamaatuma wal lolaa akkasumatti jireenya biyya namaa tana keessummeessaa jira namni. Siigaltee rakkoon Oromoo tun hin dhumtu siigaltee muniiraa walumaan beekna. Rakkoon Oromoo tuni namni hogguu xiqqoo walirra ol je'e wal dhiibaan wal jeequun numa jira. Walitti herregata. Ammoo obboleettii teenya tana hoggaa guyyaan nagaa hedduudha jedhan laal jira kai. Guyyuma tokko simiidha rabbiin. Obboleettii teenya tana balaa tasaa tagartee ofirraa quban qabnee mudate amma. Balaa tasaa waan jedhamu takkaa jira. Nagaama hamaa. Kanaafi Waasiimu sabboonaa mee sirraa gabaabsuwan. Waa sirraa siimuwan. Ati na beektaa biranis dallaaluma. Dhalaan na bira mana jirti jedhani. Inni jirti yaar. Dhalaa mana keetii hundaan jenna jedhaniin beekamu. Akkamittiin firraa eega beektaa? Akka nama rabbi firraa eeguuttiin firraa eega dhalaa mana kiyyaa. Akka nama rabbi firraa eeguutti. Nama miidiyaati.
Achi baatee takka kana na goote itti akkaan ta'u. Dhalaa mana kee jirtu takka xixiqqoo guddoo irree qabdu taasitumuu dandeessu mana kee jiru. Kana tumuu hin jira. Wallahi billahi. Nyaata godhataniiti osoo wahuma kiyya osoo nan bakka tana taa'u nyaatanii distii miilaan dhiitanii gubbaan takka arbatanii fuudhee tindika. Maaliif dhiquu dhabdan fettiin jiru? Wallahi sireeti getara gubbaa yoon isaan durarra ciise malee yoon isaan dura dafeerra ciise malee an takka irraa cimnaan kaachisi kan jiru. Mee qoy Muniira maal nama goote himanni jala kana asirra banamaa jira. Dhaggeeffadhu wallahi achisi kan jiru sigaltee maaliif ni beektaa? Sodaa osoo hin tahin muqtarama rabbiin arra ammana na qabachiisee ijoollee tan rabbiin fidee arra azuumii mana kiyyana gubbaa fidee hurriyyaa qabaachuu qaban. An guyyaa dura bira dhufanii jaan ani waa takka irra qofa wal dinnaan jaanan takkitti waa lama qofa irra wal dinnaan jaan. Lamaan takkaa rabtu takka gubbaa teessee janaa januu taakka deemtanii dhiiraa mana wasaftanii dhiira mana fiduu dhiiraa istaraa adda kunni beeka sabboonaa koloo dhalaa meeqaa shan ta'u digaddar beela kanatti ani. Dhalaa istiraada itti dhuftu. Sadeen kana achi mana kana keessatti feetan qofa uffadda, feetan kuntaa uffadda, feetan walirratti iyya, feetan daansii taphadda, feetan qama'a. Alaa mizaaja keessan feetan nyaaddaa, feetan dhiisaa, kun raashinni kana feetan godhaddaa. Si galtee ma? Laal meeshaa isaan xureessan ka'ee hin jalaa dhiqaa kilmaa ittiin baasuun. Le'ennoo maaliif dhibeetaa? Rabbiitu isaan mana kiyya mudee rabbiitu bakka taa'umsaa naa godhe nama kanarratti tanuma keessa takka dhuftee Muniiraan alallee azabdoo jettee wal hin jirtu wallahi mee haa jiraattu yoo ta'u waan jiraattu kana yoo beekaa gaa qomantii taate malee qomantii kuma dhalaa calcabaa hin jirtu wallahi astiraa sabboonaan ni beeka sabboonaan dhugaa yoo dallaala taate dallaalli na jaa hin bahu jara keenya dallaalli namni dallaala jedhamu ima na jaa hin baane wallahi abadan boona amma fakkeenyaaf Muniiraan dallaalan jaamtu wallahi lazim Muniiraan dallaalan jaamtu. Wallahi abadan. Dhugaadhaa dallaalli ibadaadha Muniiraan dallaalan jaamtu maaliif ilmi namaa walad dallaalan leen jaamtu akkuma faamilii tokkotti hojii jiraatti niin arge. Ani bara mana Muniiraan keessatti na azabdee jirti jechaa Nola ijaaban qaballa. Nola Sumayyaa Amma niin beeka laale Sumayyaa nama jedhamu kana niin beeka dhiisa. Muniiraadhaan tokko dhiisa. Wanta narraa miyyoota nalaa hattu ijoolleen as jalaa oomishee hatan bituni laa tamakkanaa tan hattuudha laa hundi isaanii laal Muniira anamma maqribni gee nu bira salaalinis gee jira na jaada kiyyaan tokko rammaa dhageeffadha amma waan tokko jira ni beektaa. Dhalaa itti roorrisina dhalaa miskiina dhageeffadha dhaamsa tokkoon dhaamaa fi dhageeffadhu. Dallaalli masjala guutuudha dhalaa itti roorrisina dhalaan akkuma keessanitti rabbiin hiree gartee har'aati mana siiqannee isii oofaa si gubbaa fide nama hulaa itti qollofee riyaa kana keessatti waan isiin silaa qarshii 20 bitattu qarshii 100 irraa fuudhan mushwaara achi oofee jaarsatti yaamtee jaarsi naanneessee magaalaa tanaan dalagaa geessee yoo dalagaa hin taane qarshii 150 irraa fudhatan gisee mana deebisan yoo isaanii rafu jiru dhufanii yoo kanaan ifaarra dhaamsan kaa dalagaa barbaadaddaa jeniini qarshii 800 kafalchiisanii dalageeffadhu. Ammallee Muniira waan takka jira laal. Dallaalli guyyaa iidaatiin jechuun amoolaasiitiif jecha dhalaa tana ta'e iida godhuu feetu hudduu keessa dhiitee dalagaa gadi arga wallaahi. Ariyan. Wallahi. Honola lama micoontu lala mana micoontu Oromiyaan tura mana bira turte. Amma Oromiyaa faamiliin tun wallahi wajji turre micoontu na bira turte. Honola lama Muniiraa miskineetu tun. Wallahi wajji turre micootana. Sigalteema? Ilmi namaa namatti waliin. Amma miyyoon tun dhaggeeffadhaa Muniiraa teenya. Feetu namallee hamiitu fedhu namallee hamiidhu baatu. Meeni duuti akkam taate ilmaan kana kam goote. Wabii waan nuti amma miyyoo tanaa dubbachuu hin jirru. Ati miyyoo raachii siqisa. Dhugaa amma yaadni keessan sirriidha bari waan sirrii haasoo jirtani. Amma miyyoo tan miskiina yaa itti dubbii isii tan itti nusinaa Muniiraa wallahi hedduu garaa nama nyaatati. Laala amma akka goona wabii mata na kan goona. Waabil miyyoo tan yoo qulfii dhabdee agargaaru mee kam jettan itti qabnee fi gargaarta. Agaltu. Jaalis amma akka goona dhageeffadhaa. Kulfiin gurbaan jedhu kunoo kamaalitu kulfiillee jalaa badee itti dabalee. Afaanin na ta'u afaanin albee shari'aadha waan afamaan jirarree. Amma Muniiraa guddaa kan dubbata salaanni kee anniin deema dhageeffadhu. Shari'ummaan tunuu qulfii bara. Anillee deemuuf hin deema dubbadhu anillee deemuuf hin deema. Oomishaafi salaanni kee amma boonaa baale wallahi galatoomee ati amma wanni jennu jedhana dhukkubni bakka qaanyiitiin nama qabe qaanyii fixatee jira. Amma mijii wantoonni obboleettii ta'een haadha ilmooti. Dogongortullee ilmaan lama dogongortullee
namni tokko jechuudha ni dogongora ilmi namaa kan dogongora hin jiru. Dogongora isiitis